waggaa 13tti obboleessa koo Na Gudeede. Yooyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aa immoo seenaa ajaa'ibaa toora sooshaal miidiyaa irraa arganne isiniif qabadheen dhiyaadheera. Dhugumatti seenaan kun biyya keenya keessatti kan ta'edha jettanii dinqisiifatamuu safuu jechuun keessaniin oolu. Haa ta'uutii garuu gochaan kun biyya keenya keessatti raawwateera. Laayik gochuun qophii kana jajjabeessaa jecha obboloota keenyaaf illee sheer gochuun barnoota kana akka argatan akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu jecha sabskraayib gootanii mallattoo bilbila maddii jirtu tuquun maatii keenya akka taatan kabajaan isin gaafachaa kallachumaan gara seenaa kanaatti isiniin dabarsa. Haatii fi abbaan koo jaalalaan wal kabajanii maatii tokko keessa jiraatu turanii. Jireenya isaanii waggaa hedduu waliin jiraatanii kana keessattis ana dabalatee ijoollee 4 horataniiru. Maatiin keenya kunis maatii gammachuu, maatii jaalalaa, hawaasa naannoo keenyaa biratti maatii fakkeenyummaa qabu, maatii ajaa'ibaati. Abbaan kiyya hojjetaa mootummaa yeroo ta'u, haati kiyya immoo giiftii manaadha. Wanta abbaan kiyya hojjetee fideen haati kiyya kan mana keessaa gargaartee manni keenya dhaabata. Haa ta'uutii garuu haati kiyya abbaa kootti otoo hin heerumin dura icciitii dhoksaa abbaa kiyyatti hin himne qabdi ture. Har'a bor itti nima otoo jettuu guyyaan jalaa deemee yeroo gara yeroottis sodaachaa dhuftee booddee irratti immoo namni icciitii ishee kana beeku naannoo sanallee waan hin jiraanneef akkuma dagatametti gootee fudhatti. Haa ta'uutii garuu dubbiin foo'aadhaatii namaa namatti qallatees furdatees inuma darba. Abbaan kiyyaa turtii waggaa amma kanaa haadha kiyya waliin erga jiraatee booda haati koo isa dursitee nama gara biraarraa ilmoo godhachuu ni dhagaha. Guyyaa dhagayeerraa kaasee kan duraan mana keessatti abbaa ta'ee nu kunuunsu jaalalaan maaltu sinitti hir'ate jedhee ijoollee isaa walitti qabee gorsu haadha koottis nuttis jijjiiramuu jalqabe. Jijjiiramuun qofas kan dhaabbatee otoo hin taane yeroo hundaa haatiif abbaan koo walitti bu'uu galgala yeroo hundaa mana keenya keessatti iyyi dhagahamuu amalli kana dura hin beekamne ni dhalate. Gonkumaas walii galuu dadhabanii rakkoo isaan gidduutti uumame kana namni furullee dhibee jaarsi dhufee firoonni bakka garaagaraatii waamamanii walitti araarsuu jaalala isaanii duraatti akka deebi'an gochuuf yaalanis haa ta'uutii garuu gonkumaayyuu ta'uu dide. Booddee irratti abbaan keenyi ijoollee 4 haadha kiyyatti dhiisee mana keenyaa bahee. Haati koo miindaas hojiis waan hin qabneef nu guddisuutti baay'ee ni rakkatti. Abbaan koo homaas ishee gargaaruu as galagalee ishee ilaaluu ni dida. Rakkannee haati kiyya rakkattee arfan keenyuu barnoota keenya barachuu sadarkaa dhaabuurra yeroo geenyu arfan keenyaa gara firoota ishee obboloota isheetti yeroo nu hirtu anaan immoo mucaa ishee saangafaa abbaan keenyi sababa isaatti irraa gargar bahee magaalaa Finfinneetti na kennite. Yeroo sana umriin koo waggaa 12 deemeen isa bira jiraachuu jalqabeen barnoota koo na galchee uffata naaf bitee akka obboleettii isaatti illee na kunuunsuu ni jalqaba. Hundumtuu wanta gaarii naaf ta'e. Akka dura yeroo abbaan koo nu gargaaru jireenya qanaatee jiraachuun jalqabe. Haati kiyyallee haala irra jiru gidduutti dhuftee isa biratti na ilaalte. Haala kiyya sargitee akka naaf ta'eeru hubattee gammaddee gara mana isheetti deebiti. Haala kanaanis obboleessa kiyya bira waggaa 1 ergan jiraadhee booda haalonni isaa natti jijjiiramuu ni jalqabu. Eenyummaa isaa isa sirrii ta'es baraan dhufe. Baay'ee dhugee machaa'a. Halkan walakkaa gara manaatti gala. Guyyaa tokko garuu kan na mudate mana barumsaatii galeen irbaata hojjedheen halkan eegaa otoo hin jiruu hirribni xiqquma na fudhata. Furtuu manaa waan qabuuf otoo hin beekiin banee erga ol seenee booda baay'ee dhugee waan na tureef dhufee
anarra ciisaa. Yeroo kanatti hirriba xiqqoo keessa waan hin tureef yeroon hirribaa ka'u haalli isaa wanta natti hin tolleef sagalee iyyaan dhageessise. Haa ta'utii garuu battala afaan kiyya cuqqaalee na gudeede. Guyyaa kanarraatii kaasee jireenyiin jiraachaa jiru kallacha isaa jijjiiree nama tokkotti yoo himte ollaan waa'ee kanaa yoo dhagahe lubbuu keen balleessanaan jedhee akkan dubbatanneefillee akeekkachiisa natti laate. Safuudhaatii maal jedheenis kana dubbatadha. Erga guyyaa sanaa booda guyyaa guyyaan dhufee akka barbaadetti na gudeeda. Qaamni kiyyas baay'ee dadhabaan dhufee garmalee na rukutaa. Darbee qaamni kiyyas baay'ee na dhukkubuu jalqabe. Bifti kiyya yeroon biyyaa dhufee fi yeroon kana ta'e baay'ee jijjiiramee fayyaa dhabeettiin ta'e. Deemtee mana barnootaatti hiriyoota isheetti himti jedhee waan sodaateef barnootaallee akka hin deemne na dhorke. Yeroo kanaa booda yeroo ganama manaa ba'u bakka hojii isaatti na qabatee deemee hojii ijaarsaa humna kootiin ol na hojjechiisuu jalqabe. Humna hin qabuutii bakka hojiitti nan kufaa. Dhukkuba kamiyyuu yoo natti dhufe qaamni koo naaf hin dandamatu. Obboleessa jedhamaan kunillee yeroon dhukkubsadhu mana yaalaa geessee na yaala. Dhukkuba koo argees naaf gaddee na kunuunsuu ni jalqaba. Haa ta'utii garuu daqiiqaa muraasa booddee immoo natti jijjiirame. Amalli isaatti ka'ee bakka hin ciisutti dhufee na gudeeda. Rakkoon keessa jiru eenyutti akkan himadhu dhabe. Hiriyoota isaatti yeroo maxxanullee akka obboleessi koo nama gaarii ta'etti natti odeessu. Haadha koottis wanta jedheen dubbatadhu dhabe. Haala kanaan rakkachaa jireenya jibbisiisaa kana utuu hin jiraadhu gidduutti haati koo na ilaaluu ni dhufti. Haa ta'utii garuu mucaa ishee kaleessa na argitee deemtee na keesse ta'uuf hin dide. Qaamni kiyya guutummaatti hir'ateera. Dirmammuu hedduutu nafa koo irratti argama. Barnoota dhaabeen hojii humnaa hojjechaa ooleen akka galu barte. Kanaa ol wanta beektuun qabdu dubbachuufis nan sodaadhe. Icciitii kiyya kana kan beeku anaaf Waaqa qofaadha. Maarreegaa haadha mitiiree kaleessa naaf guddisa jettee harki ishee qallannaan ilma isheetti na laattee turte. Haa ta'utii garuu rakkina keessa jiraachuu koo bartee ilma ishee loluun na fudhattee gara mana isheetti galte. Na ciibsitee na wal'aantee bifa kiyyatti ergan deebi'ee booda gara barnoota kootti na deebistee barachuu nan jalqabe. Haa ta'utii garuu hanga har'aatti aarii xiqqoo yoon aare dhukkubni koo natti ka'ee na rakkisa. Ilmoo dhiiraa baay'ee na jibbisiisa. Haati keenya jireenya ishee fooyyeffattee obboloonni koo hunduu baratanii hojii qabatanii ana qofaatu kolleejjii waggaa lammaffaa barachaa jira. Umriin koollee waggaa 22. Rakkoon kaleessa keessa darbe garuu namummaa koo akka nuuf jibbu na taasisanii otuun dhalachuu baadhee sadarkaa jedhu irratti hanga na geessaniitti gahaniiru. Haati kiyyas qabeenyaan fooyyofteetti. Sababa rakkoo mataa isaaniitiin isaan wal hiikaniif ani gadadoo kanan arge. Qaamaan dhukkubsachaa sammuu miidhamaatiin jiraachuun hiree koo hafte naaf taateetti. Seenaa kiyyarraa waa akka barattan abdiin qaba. Dhoksaan maatii keessaa guyyaa tokko akka maatiin keenya diigame maatii diiguu ni danda'a. Haadhaaf abbaan silaa umriin isaanii ga'eessa waan ta'eef akka barbaadanitti rakkataniis argataniis jiraachuu ni danda'u. Haa ta'utii garuu ilmaan guddattu haadhaaf abbaa malee jiraattu sammuun bilchaattu qaamaan geessu waan hin taaneef rakkoo gidiraa darara hedduutu irra gaha. Seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti laayikii fi sheer gochuun na jajjabeessaa kanan jedhu ani gammachiista shoomeeti. Fayyaa ta'aa. Seetriyaa'ee